Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun qophii addaa keenya Horn Miidiyaa irraatii isiniif dabarsinudha. Guyyaa har'aa dhimmoota fayyaa Oromiyaa keessa haala yeroo wajjin wal qabsiisee keessummoota affeereetiin jira. Qophicha qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Baay'isaa Turaati. Keessummoonni koo guyyaa har'aa immoo Sister Obsee Luboo fi Dooktar Balaayinee Lataati. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin ta'an affeerraa keenya. Egaan Sister Obsee Luboo akkasumas Dooktar Balaayinee Lataa affeerraa keenya kabajuudhaan sagantaa kanarratti waan argamtaniif gaafiif deebii taasisuuf fedha waan qabaattaniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan nu eegdan. Galatoomaa baga nagaan nu eegdan. Hayyee guyyaa har'aa dhimmoota fayyaa Oromiyaa keessaa keessumaayyuu haala yeroo wajjin wal qabsiisuudhaan balaawwan namtolchee fi balaawwan uumamaa Oromiyaa keessa bakkeewwan garaagaraatti yeroo ammaa qaqqabaa jiranii wajjin wal qabsiisuudhaan irraatii waliin dubbanna. Keessumaayyuu yeroo ammaa Oromiyaa keessatti akkuma beekamu namoonni baay'een kan irraatii dubbachaa hin jirree fi yeroo ammaa kan dagatamaa jiru Wallagga keessatti Oromiyaa lixaatti balaa namtolchee yookiis immoo humna hidhattoota faannootiin ummanni baay'een qe'eesarraa buqqee aanaanleen Oromiyaa hedduun keessumaayyuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa fi godina Wallagga Bahaa keessaa namoonni baay'een qe'eesaanirraa buqqaaniiru. Namoonni qe'eesaanirraa buqqaan kun immoo tokkoffaa dhukkuboota garaagaraatiif yeroo saaxilaman wal'aansa gahaa hin argatanii hanqina nyaataa qabu. Wantoonni garaagaraan gama fayyaatiin isaanirra ga'an akka jiran beekamaadha. Isa kana irratti bal'inaan akkasiin ibsanuuf kennitan maaliif hawaasni isa kana irratti hubannaa baay'ee hin qabu, xiyyeeffannaa baay'een hin kennamnee fi yeroo ammaa immoo ajandaa baay'een sababii ka'aa jiruu fi dhimmoota amantii wajjin wal qabsiisee dhimma hongee Oromiyaa kibbaa jiru wajjin wal qabsiisee ajandaa baay'eetu jira yeroo ammaa. Inni kun irraanfatamaa jira, namoonni baay'een immoo miidhamaa jiru. Namoota kanaaf sagalee kan ta'aa jirus hin jiru, namoota kana kan qaqqabaa jiru. Kan gargaaraa jiru waan jiru natti hin fakkaatu. Isa kana irratti isin itti dhiyeenyaan akka hordofaa jirtan quban qaba. Mee isa kana irratti bal'inaan akkasiin nuuf ibsaniin barbaada. Sister Obsee irraan jalqabaa. Sister Obsee isa kana irratti odeeffannoo qabdu maal fakkaata? Galatoomii gaaffii keeyyoon sirriitti hubadheera ta'e akkuma ati jettee namoonni baay'een qe'ee isaanirraa buqqa'anii kan iddoo kaampii adda addaa keessa naannoo godina Horroo Guduruu isa ta'uu Gujii keessa kutaa Oromiyaa kan biraa keessa kan kaampiirras bakkees mana namaas qubatanii kan jiran hedduutu jira. Nuuni akka ogeessota fayyaatti maal goonee maaltu ta'aa jira isa jedhuu fi ani gartuu Awurooppaa yookaan gumii ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa kan biyya Ameerikaatti hundaa'ee achi keessan jira. Dr. Balaayineen immoo OPA yookiin Oromiyaa Physician Association waldaa hakiimota Oromoo kan Finfinnee keessa jiru dura ta'aa isaaniiti. Isaanii wajjinii walii wajjin hojjenna. Kallattiidhaanii warri OPA yookiin waldaan ogeessota fayyaa Oromoo marsaa lammaffaadhaa fi naannoo godina Horroo Guduruutti argamuudhaanii dhukkuba fayyaa jiru eega qorannoon miseensota keenya biyya keessa jiraniin ta'een booddee rakkina isaanii ilaalanii wanta isaaniif barbaachisu wanta akka qorichaa kan ijoollee kan daa'immanii kan nama guddaa wanta barbaachisu hundumaa qabatanii marsaa lammaffaatii fi deemanii ogeessota fayyaa naannooma sana jiraniin naannooma Shaambuu Horroo Guduruu keessa warra jiraniin kan Gujii immoo naannoo Gujii buufata fayyaa itti dhiyoo jiru warra jiraniitiin waliin ta'uudhaani tajaajilli fayyaa amma danda'amu kennameera. Kennamaas jira. Tajaajilli fayyaa kennamaa jiruu fi rakkoon lafa sana jiru wal gitaasa jedhuu fi wal hingitu. Garuu immoo amma humna isaanii namoonni achi jiranii warri lookaalii Gujii baadiyyaa keessas warri jiranii naannoo Horroo Guduruu Wallaggaa keessas warri jiranii warra waldaa ogeessota fayyaa Oromoo kan Finfinnee jiru wajjin waliin ta'uudhaani
hojjechaa jiru. Nuun ga'een keenya gatii biyya keessa hin jiraanne namootatti rakkoo biyya sana jiru himne gargaarsa gaafanne maallaqa walitti buusne warra biyyaa waliin ta'uudhaan qorichaa fi wantoota barbaachisan bitanii erguu irratti hojjechaa jirra. Rakkina kana dhibbatti gargaaraa hin jirru garuu immoo gargaaramaa jira namni. Galatoom. Tole ulfaadhu. Gara Dr. Balaayineetiin darbaa. Dr. Balaayineen bakka rakkoon kun jiru qabatamaadhaan waan jiruuf haala jiru baay'ee isaan of kaasuu danda'a. Mee uummanni naannoo sanaa maal keessa jira Dr. Balaayinee? Wanti isin argitan, wanti isin taajjabdan maal fakkaata? Haalli kenniinsa fayyaa maal fakkaata? Uummanni kun wal'aansa gaarii argachaa jiraa? Uummanni buqqee baay'eedha. Manni yaalaa jiru immoo uummata kanaa hin madaala baay'ina uummata kanaa wajjiniini. Dubartoonni jiru, daa'imman jiru, wantoota baay'eetu isaan barbaachisaa, kunuunsa baay'eetu isaan barbaachisaa, keessumaayyuu wal'aansa fayyaa wajjin wal qabatee hordoffii baay'eetu isaan barbaachisaa. Isa kana haala gaadhaan argachaa jiru, bakki buufata isaanii isaaniif mijataadha. Asirratti immoo uummanni immoo seeraan isaan gargaaraa jira isa jedhu irratti achumaan gama fayyaa wajjin wal qabsiisee yaada akkatiin of kaastuun barbaada. Ayyee galatoomii egaa akkuma sila kaaste uummanni sababa rakkoo uumamaa hongeedhaan wal qabatee rakkoo jiruu fi akkasumas immoo rakkoo nageenyaa sababa adda addaatiin naannoo Oromiyaa keessatti uumameen qe'eef qabeenya isaarraa kan buqqa'e baay'ee guddaadha. Egaa naannoo Desembeeritti daataa jiruun mootummaan 1.5 miiliyooniidha namni buqqa'ee iddoo adda addaatti qubatee jiru jedha. So wanni nu arginu egaa akkaataan buqqa'iinsaa fi qubannaa uummataa kuni bifa adda addaa qabaa. Uummanni bosona keessa ka jiraatu jira, buufata konkolaataa keessa ka jiraatu jira, bakka tokko tokkotti manneen barnootaa keessatti uummata jiraatutu jira. Haala mijataan taane keessatti immoo urfarratti sharaadhuma waan xixiqqoon godhamee fi uummata qubatee jira. Hangana jedhanii lakkoofsa isaa ifatti dubbachuun iyyuu haala nama dhibuuti. Uummanni kun qe'eef qabeenya isaarraa buqqa'uu qofa odoo hin ta'in egaa walitti bu'iinsi kun uummata qofa hin buqqifnee dhaabbileen fayyaa kan gubatan jiru, keellaan fayyaa buufataaleen fayyaa hedduun kan saamaman jiru, ambulaansonni uummataaf tajaajila kennan kan gubatan jiru. Akkasumas immoo rakkoon nageenyaa bakka jiruuf immoo uummanni qorichii fi meeshaaleen yaalaa akka salphaatti kan bajata idileetu naannoo sanitti dhaqqabuuf karaan itti rakkatu hin jira. Gama kaaniin immoo uummanni sababa gammoojjiitiin buqqa'ee fi beela illee rakkoo hamaa keessa jira. Kanaan wal qabatee egaa akka fayyaatitti tajaajilli fayyaa irraa citee yookiin irraa gadi bu'ee jira. Yeroodhuma idilee yeroodhuma nagaatu dandeettiin dhaabbilee fayyaa keenyaa hin beekama. Bakki uummanni irraa buqqa'e qofa odoo hin ta'in immoo hawaasni odoo achi jiru akkan sila jedhe dhaabbileen fayyaa saamamuu isaaniitiin meeshaan yaalaa qorichi achi ga'uu dhabuu isaatiin ogeessi sababa nageenyaatiin naannoo san gadhiisee deemuu isaatiin tajaajilli yaalaa uummanni dhabe lakkoofsi isaa guddaadha. Kanaan wal qabatee egaa rakkoon dhaqqabee baay'eedha. Weerarri dhukkubaa akka busaa kuni gammoojjummaadhaanis wal qabatee akkasumas immoo yoo rakkoon nageenyaa jiraate tarkaanfiin dhibee kanneen ittisuuf godhamu waan gadi bu'uuf talaalliin akka gifiraa kun ijoolleedhaaf waan kennamaa hin jirree fi miizilsiin bal'inaan bifa weeraraatiin ka'ee miidhaan bakki itti qaqqabsiisee jira. Uummanni qe'eef qabeenya isaarraa buqqa'e kunii fi uummanni gammoojjiin tuqee bishaan qulqulluu waan hin arganneen qulqullinni qaamaa isaa naannoo isaa eeggachuu waan hin dandeenyeef manni fincaanii waan hin jirreef bishaanuma arge waan dhuguuf dhibeen akka koleeraa kun godinaalee adda addaa keessatti ka'ee du'aatiillee qaqqabsiisuu isaa quba qabna. Isa kana haalli uummanni keessa jiru baay'ee rakkisaa fi suukanneessadha. Nu egaa kana qaamaan bakka dhaqqabnetti qaamaan hin argina. Bakka nu hin dhaqqabnetti immoo miseensonni keenya hospitaalota naannoo sanii keessa dhaabbilee ogeessonni kanneen bira miseensa kennan ta'anillee caasaadhaan mootummaa keessa ogeessota jiran irraallee ragaan argannu haalli uummanni keenya keessa jiru akkaan hammaataa fi cimaa ulfaachaa kan deeme ta'uu isaatti hubanna. Da'umsaan hawwatni muka keessatti bosona keessatti deeggarsa tokko malee haalli isaanitti da'an jira. Daa'imman talaallii ka'ee argachaa kan jirre hin jira. Dhibeen garaa kaasaa koleeraa qofa odoo hin ta'in kanneen biroo wanni akka taayifoidii, jaardiyaan kunniin uummata irratti
dabalatees immoo daa'immanii fi hawwatni harma hoosisanii fi hawwatni ulfaa nyaata madaalawaa waan hin arganneef akkasumas maanguddoon hedduun waggaa 60 ol ta'anii hanqina nyaataa cimaadhaan baay'ee rukutamanii dhiyeessiin gahaan kan hin argamne jira. Keessattuu daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gadi irratti du'aatiin dhaqqabe kan dhaabbilee fayyaa keessatti dhaqqabe illee yoo laalame lakkoofsi isaa guddaadha. Kuni yoo laalame jedhuu fi deeggarsi godhamaa fi ture baay'ee gadi aanaadha. Keessattuu egaa waraana kaaba biyyattiitiin jiruun wal qabatee xiyyeeffannoon hundi garas waan tureef haalli Oromiyaa keessa ture dagatamee reefu egaa akka dhageessan kana naannoo Booranaatti kan jiru kaaba. Boorana haa jedhamu malee godinaaleen hedduu akkuma mootummaan 10 jedhu keessattuu godinni Baalee Bahaan, Arsii Lixaan, Harargeen sababa gammoojjii fi hanqina nyaataa kanaan baay'ee rukutamaniiru. Aanaaleen gammoojjii kuni hedduun isaanii kan akka Gujii kunniin rakkoo nageenyaallee waan qabaniif gammoojjummaa fi rakkoo nageenyaa walirratti dhufe miidhaan hawaasa keenya irratti qaqqabe gama fayyaatiin baay'ee bal'aadha. Tajaajilli kennames immoo ga'aa miti waan jedhu kaasuun barbaada. Hayyee ulfaadhu yaada bal'aa ta'e nuuf kennu keetiif Dr. Balaayinee. Obse gara keettiin deebi'a. Egaan kanaan dura deeggarsaalee hedduu kennuudhaan uummanni si beeka. Meeshaalee keessumaayyuu meeshaalee fayyaa, meeshaalee mana wal'aansaa wajjin wal qabatan keessumaa naannoo Wallagga Lixaatti hojii gurguddaa hojjechaa turtiitta. Ammas mee warra kana warra qeesaan irraa buqqaan kana deeggaruu keessatti hirmaannaan diiyaaspooraa akkasumas immoo qaamota garaagaraatiin kaka'umsi jiru maal fakkaata? Maaltu irratti hojjetamaa jira gama keessaniin hanga ammaatti gara fuulduraatti maal karoorfattanii jirtu? Keessumaayyuu godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti bakka rakkoo hammaataan kun jiru keessatti maaltu hojjetamaa jira? Kan jennee isa jedhu irraa soofneetu gara kan dhimma Booranaatti immoo deebina. Isa kanarratti maal nuun jetta? Galatoomii akkuma sila xinnoo ishee tuqee darbe rakkoon kun bal'aadha. Uummatii biyya alaa jiru kan gochuu danda'u deeggarsa maallaqaati. Gara guddinaani uummati keenya akkuma beekamu waggaa 4-5 darbe balaa adda addaaf saaxilamaa ture biyya keessatti. Namoonni biyya alaa immoo amma danda'anii maallaqaa erganii gargaaruudhaan bira dhaabachuun isa dhukkubfatee isa rukutame isa beela'ee gargaaruudhaan irratti hojjechaa turanii ammas hojjechaa jiru. Kana jedhee iddoo akkasiitti maallaqa walitti guuramaa irra gargaaramaa jira siin jechuun danda'u garuu inni guddaan dhaabbata kan IOPA yookiin waldaa dhaabbata ogeessota fayyaa Oromoo kan idil addunyaa keessan jira achi keessattis maallaqa walitti qabamaa jira namoonni iddoo biraadhaa gaafa gargaarsa kennanii achi keessattis walitti qabamee warra wajjin hojjennu waldaa kiimota Oromiyaatti ergaa jirra. Namoonni immoo akkuma kana dhuunfaadhaan akka ol beekanitti akka walitti dhiyaatanittis immoo maallaqa walitti buusanii kallattiidhumaan iddoo rakkoon jirutti ergaa jiran jiru. Baay'een keenya tumsa lammii kan Wallaggaa Yuunivarsiitii wajjinis hojjenneerra. Maallaqa qarshiin ergameera akka kan yeroo waldaa Makkaan Yesuus meeshaa fe'ee ergees isaanii wajjin deeggarree maallaqni ergamee isaanis akka waa bitanii deeman godhameera. Namoonni hundumtu karaadhaan ergaa jira. Namoota dhalataa naannoo sanaa qofaa itoo hin ta'in Oromoomti martinuu kun birmannaadhuma kun akka qaanqee Oromoorra bu'eetti ilaalama gatii kana qaanqee kana dhaamsuu fi yookiin qabbaneessuu fi hundumtuu dirmachaa jira. Kallattiidhaan dhannee kana goone sana goone jechuun danda'u namni buusaa jira namni maallaqa waggaa 4-5 darbe keessatti namni gargaarsa biyyatti hin buusne baay'een jira jedhee hin yaadu. Kanammoo kan akka warra akka dhaabbata Dr. Balaayineen fa'aa gaggeessanii waldaa ogeessota fayyaa Oromoo kallattiidhaan dhaqee tajaajila kana kennaa jira. Tumsi lammii kan Wallaggaa Yuunivarsiitii dhuunfaadhaanis namni gurbaan Injiinar Daani'el jedhamu ofiisaanis deemeenis gochaa jira. Namni karaan gochaa jira. Namni biyya kana maallaqa. I think rakkinni guddaan jiru hundi keenya maallaqa iddoo tokkotti walitti qabnee ergaa hin jiru. Hundumtuu karaa ergaa jira. Maallaqi sun karaa deemee hojii hojjechaa jira. Iddoo tokkotti garuu walitti qabnee maallaqa ammasiitu ergame hojii ammasiitu hojjetame kan jedhu hin qabnu. Ati inni akkuma biyyaatti waanuma kanaan dura hojjedhee argerraa rakkina keenya tokkodha. Anis waan tokkoon godhaa, inni kunis waan tokko godhaa garuu gooliin kaayyoon guddaan uummati sun gargaaramudha.
iddoo tokkotti ta'uu hadhiisu iyyuu malee uummati sun gargaarsa amma argachaa jira. Gargaarsa amma isaan barbaachisu argachaa jira jechaa immoo hin jiru. Garuu amma tokko gargaarsa xinnoo addanaa dhufu kana argachaa jiru. Akka ammas la Dr. Balaayineen dubbate akka security clearancein kennamee kara nagaa ta'utu jira namni dhaqee tajaajila kennuufi garuu gara guddina namoonni achi jiraatanii kara namoota achi jiraataniitiin gargaarsi ammi danda'ame kennamaa jira. Ga'een daayasporaa gara caalu birrii buusanii ma erguudha. Advocacy sagalee ta'anii immoo namoota biyya kana jiranitti rakkoo biyya keessa jiru dubbachuu irratti immoo baay'een keenya baay'een namaa irratti qooda fudhachaa jira. Galatoom. Hayyee ulfaadhu Sister Obsee. Egaan naannoo kanarratti akkuma silaa Dr. Balaayineenis kaasee akkuma amma Sister Obseenis kaaste hawaasni balaa guddaarra jira inni kaan bosona keessa jiraata inni kaan bakka buufatii garaagaraa bakka inni buufate wanta mijataa miti innumti iyyuu dhukkuba kan biraadhaaf kan saaxiluu danda'udha. Kanaaf mootummaan isa kanarratti baay'ee hojjechaa waan jiru natti hin fakkaatu gama mootummaatiin baajetti ga'aansaa irratti ramadamee gargaarsi uummata kanaaf taasifamuu akka qabu uummanni bakka garaagaraa jirtanis immoo uummata naannoo kana jiran jaallatanii miti waraanaan humna faannootiin qaamota garaagaraatiin achiitii kan buqaannaa. Kanaaf isaan kana immoo akka isaan qe'ee isaaniitti deebi'anii amma isaan jireenya mataa isaaniitti deebi'anitti akka gargaartan akka hin irraanfanne gamanumaan isin yaadachiisuu barbaanna. Egaan gara dhimma kibba Oromiyaatti hin darba. Kibba Oromiyaattis balaa uumamaa yookiis immoo hongee Boorana keessatti roobni waggaa hedduudhaaf roobuu dhiisuurraa kan ka'e uummanni rakkoomaaf saaxilamee jira. Inni kaan lubbuu isaatti dhabaa jira. Beela guddaatu jira. Bishaan dhugaatiin hin jiru, wanti nyaatamu hin jiru. Akkasumas immoo rakkoon fayyaa garaagaraa hin jiraata. Wal'aansi ga'aanis argamaa hin jiru. Namoonni baay'een mana wal'aansaa seenanii illee du'aa jiru. Maaliif hanqina nyaataa wajjinis kan wal qabatu. Akkasumas immoo yeroodhaan argamanii waan ijaaramneef kan natti fakkaata. Kanarratti odeeffannoon siin qabdan akka ogeessota fayyaa Oromiyaatti achirratti wanti hojjetamaa jiru maal fakkaata Dr. Balaayinee? Ayyee egaa akkuma jette dhimmi Booranaa kuni keessattuu dhimmi gogiinsaa kun akkuma sila siin jedhe Boorana qofaa miti kan jiru garuu dhimmi Booranaa kan godinaalee kaawwanitti adda kan godhu itti fufiinsaan waggaa hedduuf roobni kun dhabamuu isaarraa kan ka'e irra caalatti loon uummanni sun jireenya ittiin godhatee jiraatu loon harkaa dhumee uummanni suni qabeenyi isaa harkaa diigamee qe'ee isaa gadhiisee baqachuu jalqabuun isaatitti gara naannoo magaalaatti iddoo tokko tokkotti walitti qabamuu jalqabuu isaatii fi wanni kun amma gama miidiyaatiin dhufee mootummaan illee waan kana fudhatee itti deemuu isaati. Gammoojjummaan garuu beelli garuu godinaalee hedduu keessa akka jiru godinni lakkoofsa nama deeggarsa barbaaduutiin beela'eetiin guguddaa kan qaban kan Booranallee kan caalan baay'ee jiru. Hanqina nyaataa irratti kan mudate yoo daataa namoota hanqina nyaataa cimaa itti mudate fuutee kan akka Oromiyaatti jiru laalte godinni Arsii Lixaa gammoojjiin Arsii Lixaatii fi Harargeen lakkoofsa guddaadha akka Oromiyaatti kan jiru. Kun egaa nu wanni quba qabnu maalidha? Daa'imman haawwanni maanguddoowwan hedduun hanqina nyaataa cimaadhaan miidhamuu isaanii kanaanis wal qabatee yaala deemuun yaala gahaa argachuu dhabuun egaa akkuma beektu tiraanspoortii si barbaachisaa kafaltii hospitaalatti hin deemtu si barbaachisaa keessattuu yoo namni hanqinni nyaataa mudatee jedhu hawaasni kuni qaamni namaa dhibeedhaan waan saaxilamuuf dhibeewwan daddarbaa adda addaa waan akka nimooniyaa kunniin uummata irratti daa'imman irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisuu isaa quba qabna. Egaa hawaasni qabeenyi isaa harkaa dhumatee xiinsammuudhaanis miidhamuu isaa hin argina. Haala baroota duraanii keessatti hin argamneen immoo namoota gurguddaa irratti daa'imman qofa odoo hin ta'in namoota gurguddaa irratti hanqinni nyaataa bal'inaan kan mul'ate ta'uu isaa rakkoon kun hangam hammaataa akka ta'e waan argisiisuu fi kuni rakkoo fayyaa amma hanqina nyaataatiin wal qabatee dhufan hundaaf saaxilu qofa odoo hin ta'in ofafollee fayyaa isaanii irratti karaa dhiibbaa geessisuu danda'uun miidhaa dhaqqabuu isaa mirkaneessinee jirra. Ammallee daa'imman naannoo
2,500 ol ta'an egaa gargar baafamanii hanqina nyaataa cimaadhaaf yaala argachaa jiraachuu isaa biiroon fayyaa hin gabaasa. Kun egaa haala manaa manatti uummanni hundi ilaalamne keessatti lakkoofsi kun asii ol ta'uu akka danda'utti waldaan keenya akkasitti ilaalaa. Garuu miidhaan dhaqqabee gama fayyaatiin ulfaataadha jennee ilaallan. Hayyee Dr. Ulfaadhu. Obsee gara keettiin darbaa dhimma Booranaa kanarrattis wanta itti nu dabaltu itti nu dabalitti achumaan immoo maaltu immoo godhamuu qaba. Amma Booranaa qofaadha kan maqaa dha'amaa jiru akkuma Dooktar jedhee Booranaa qofaa osoo hin taane bakkee godinoonni garaagaraa kanneen akka Arsii Lixaa, Harargee, Baaliinis immoo yeroo tokko tokko maqaan dha'ama. Warreen kunis akkasuma dhimma kanaan miidhamaa jiru. Wanti hirmaannaan amma uummanni hirmaachaa jiru deeggarsi uummanni taasisaa jiru kun furmaata hanga xumuraatti furmaata kennuu ni danda'a. Maaltu furmaata ta'a gara fuulduraatti mootummaan maal gochuu qaba uummanni immoo maal gochuu qaba gamanumaan sittin darba. Galatoomii dhimmi Booranaas cimaadha. Argaama jirra dhanneen qaamaan dhaqeen argine baay'een keenya suuraadhuma arginurraati baay'ee waan nama suukanneessudha. Sodaan koo guddaanii beela kana wajjin ol qabatee namni baay'een nyaata geessaa jira, bishaan geessaa jira, zayitii geessaa jira. Nyaatonni dhaqan kun ijoollee daa'immanii fi dubartii deessee jirtuu fi dubartii ulfaa fi amma molqixxaataadha. Ijoolleen kun midhaan dhaqu kana kan akka boqqolloo qamadii kana seerumaan iyyuu namni isaanii daakee nyaachuu danda'a, fayyummaa isaaniif ta'uu danda'a isa jedhudha. Beela kana gaafa nyaachisaa deemanii nama baay'ee beela'ee ture biyya kanaas ta'e Dr. Balaayineen beeka suuta reintroduusii suutatti barsiisaa deemu keessumaa ijoollee xixinnoo takkichumaan nyaata argame jedhanii waan nyaata guddaatti hin kennanii maaliif inni immoo dhukkubaaf isaan saaxila. Sodaan koo guddaan isa kanadha. Nyaata kana booddee dhukkuba jiru akkam goonaa akkamittiin gargaaruu dandeenya. Amma kan beelaa iddoo baay'eedha dirmachaa jiru biyya keessaas qaami mootummaas qaami dhuunfaas abbootiin amantiis namoonni biyya alaa jiranis nyaata deeggarsa nyaataa bishaan dhugaatii ergaa jiru garuu rakkoo fayyaa isaa wajjiniin jiru namoonni beela'an kun yoo dhukkuba islaama isaa dhukkuba kiroonikii dhukkuba kanaan dura akka dhiibbaa dhiigaa sukkaaraa dhukkuba kalee qabu taanaanii amshur qoricha isaanii fudhachaa jiran ta'a. Akkamittiin itti deebisna waan beelarraa hafanii dhukkuba kan biraadhaan akka isaan hin duune akka nuun ogeessota fayyaati sosarratti haasa'uu dandeenya isa maal gochuu dandeenya isa jedhunni hojii manaa hunda keenya warra fiildii kana keessa jiraniiti. Amshur Dr. Balaayineen irratti hojjechaa jiru. Walumaajjin irratti mari'achaa jirra gatii ta'e. Iddoo biraa beela baay'eetu jira biyya keenya keessa si'a baay'ee kaasnee haasofna. Garuu kan Booranaa kanatu daraan gatii garmalee bal'aa ta'eef mul'ate iddoo biraa akkamittiin qaqqabna isa jedhu dhugaamatti deebisaa kennuu hin danda'u. Abdii kootii warri mootummaas haa ta'uu dhaabbileen miti mootummaa biyya keessa jiranii gaafa kan Booranaa kun xinnoo ishee qabbanaa'u iddoo kan biraatti deebi'anii uummata sana tajaajilu jedhee yaada yetuunni leetiin ta'in yetu lubbuun baay'een hin darbinitu ijoollee baay'een hin du'in abboota baay'ee haadholii baay'ee yetu beela kanaatiif hin dhabini. Naannoo kan biraa naannoo akka Arsii Lixaa Harar Baalee keessa beellitu jiru waggaa 4 ta'eera. Baay'ee hin tuqamne xinnootti darbatamee biraa deebi'a gammoojjii Baalee keessa namoonni kanaan dura naannoo yeroo lolli naannoo Somaaleerraa ka'ee buqqaanii amma yoonaa beelaaf saaxilamanii jiru. Baay'een keenya yeroo jalqabaa waggaa 1 waggaa 2tti dirmannee achumaan caljannee anaan dabalate. Hopefully etu namoonni baay'een hin du'inii yaada keenyaa fi harka keenya iddoo namoota kaanii naannoo Harar naannoo Arsii Lixaa naannoo Baaleetti deebisnee uummata kana tajaajila jedhee yaada. Waamichi an qabu yoo jiraate hundumtuu waan kan isa qabu kenne donna hin jedhamu jedha Oromooni.
abbabbaan kara danda'e deemee gargaaruudha. Hundumtuu achi deemee gargaaruu hin danda'u. Biyyuma keessaa iyyuu Finfinnee jiraate namni Boorana deemee, Arsii Lixaa deemee, Harariin deemee, naannoo Horroo Guduruu deemee tajaajila kennuu hin danda'u hundumtuu. Namoonni deemuu hin dandeenye waan danda'aniin akka uummata kana bira dhaabatanii maaliif kan har'a balbala jara kanaa rukute balbala ilma Oromoo hundumaa rukutuuf jira. Hin beeknu wanta bor nutti dhufu wanti har'a Booranarra ga'ee borii iddoo biraatti hin ga'u jennee wanta hin shakkineef hin qabnu maaliif bokkaatu roobuu didee bokkaan anytime Wallagga keessatti roobuu dhiisuu danda'a. Bokkaan anytime naannoo Baalee Arsii keessatti roobuu dhiisuu danda'a. Harar keessatti roobuu yoo dhiise beeluma kanaaf saaxilamna. Kanaaf bishaan boollaa baasuudhaanii waan tokko tokko gochuudhaan ogummaa isaa hin qabu. Kanarratti baay'ee haasa'uu hin danda'u. Garuu warri ogummaa isaa qabanii fi qaamni mootummaa, qaamni miti mootummaa dhimma kanarratti itti yaadaa jiru jedhee yaada. Dhimmi Booranaa kunis wake up call akka irri baanu kaasuu wayiiti hunda keenya bor maaltu nutti dhufuu jira kan jedhuu fi kanarratti nu hojjetame dhee yaada. Nuuni akka ogeessota fayyaatti fayyaa uummata keenyaa irratti xiyyeeffanne habeelaani qoricha kenninaaf jechaa hin jiru. Garuu beeluma sanaan walitti qabsiisne immoo fayyaa isaanii eegaa fi deemuutu nurra jiraasa jedhutti naman ulfaadhu. Hayyee ulfaadhu. Dr. Balaayine atis gama keetiin mee maaltu godhamuu qabaa? Kan dura waggoota akkuma ammaa sisteriin dubbatte, sister Obseen dubbatte gara waggoota 5dhaaf dhimmi kun baay'ee kan turedha. Amma miti beelli kun kan dhufe namoonni kan dura sungee kanaan rakkachaa turanii uummanni jalaa callisee taa'aa ture, mootummaan jalaa callisee taa'aa ture. Amma gaafa humnaa ol ta'ee namni baay'een lubbuu nama baay'ee darbutti gaafa ka'u kan dubbatame malee kanan duras argaa turre sooshaal miidiyaa irratti kanan dura waggaa tokko duras uummanni Booranaa hongeedhaan baay'ee miidhamaa jira jedhamaa ture. Kanarratti mootummaanis waan tokko hin hojjetin ture. Mee ammoo gargaarsi kun hanga yoomitti uummata kana jiraachisuu danda'a? Furmaanni kan ta'uu danda'u maalidha? Amma kanaan dura dhaabbatoonni akka bishaan gooldifaa bishaan baasuudhaaf waadaa galaa jiru. Deeggarsas taasisaa jiru. Namoonni qaamoti garaagaraa deeggarsa taasisaa jiru. Baankiileen dhaabbatonni garaagaraa warra kana guddaa galatoomaa jennaanii deeggarsa isaaniitii fi garuu immoo furmaata waaraa ta'uu kan danda'u uummata kana itti fufsiisee jiraachisuu kan danda'u hongee kana keessaa baasuu kan danda'u furmaanni akkamiitu jira gama fayyaatiin maaltu godhamuu qaba? Galatoom egaa amma ani akka ogeessatti wanni natti mul'atu wanni amma bifa duulaatiin godhamaa jiru kuni yeroo muraasaaf lubbuu namoota baraaruu hin danda'a. Haa ta'u malee wanni kuni hojjetamuu kan qabu qorannoodhaanii fi karoora yeroo dheeraadhaan maaliif hawaasni beela'e kuni bifa lama qaba. Hawaasni horsiisee bulaan kan beela'e jira. Hawaasni qotee bulaan kan beela'e jira. Hawaasni qotee bulaan beela'e kuni tarii yoo roobee fi bara dhufu kan galfatu ta'ee yeroo qonnaa tokko qofa eeguuf deeggaruuf kan gaafatu ta'uu danda'a. Hawaasni horsiisee bulaan kun garuu loon harkaa dhumeera. Aannan dhuga loon kanarraa loon kana gurgureeti midhaan bitee jiraata. Erga horiin harkaa dhumee erga harkaa miidhamee ji'oota 2, 3, 4, 5, 6 odoo roobillee beela keessaa kan bahu waan hin taaneefi namootni kuni waggaa meeqatti as keessaa baafama kan jedhu san isa kanaaf immoo bara bajataa tokkoof yookiin ji'a 3 yookiin ji'a 6 deeggarsa akkamiitu hagamiitu barbaachisa kan jedhamu suni itti yaadamee karoorfamee hojjetamuu qaba. Kanaaf puuliin jiraachuu qaba. Seentaraalaayizii ta'ee bakka tokkotti deeggarsi dhufu kuni sirriitti cimee bakka tokkotti dhufuu qaba. Kuni godhamuu qaba. Lammaffaan hawaasa kana keessatti hawaasuma nagaa qabaatee fayyaa qabaatee nyaata idilee barbaadu jira. Hawaasa immoo daa'imanillee ta'ee namoota gurguddoo hanqina nyaataa horatanii akka qorichaatitti nyaanni bifa qorichaatiin kennamu jira. Isa kana therapeutic feeding warra barbaadanii jira. Warra kana gargar baasuudhaan ogeessaan deeggaramanii warra kana gargar baasuudhaan garee lachuu hospitaalatti kan yaalamu, hawaasa keessatti kan yaalamu, akkasumas immoo nyaata idileetti kan deebi'u kan jedhu sani akkasitti yoo deemamaa deemee wanni kuni jijjiiramni dhufuu hin danda'a jenneeti yaadna. Haala kana keessatti uummata kana yeroodhaan immoo fuudhanii qubsiisuun barbaachisaadha. Maaliif uummanni urufarra jiru kuni
muka keessa kan jiru kuni iddoo adda addaa kan jiru kuni roobni ganni yoo deebi'e haalli jireenya isaanii immoo kana caalaa hammaataa ta'a. Dhukkubni daddarbaan kana caalaa hammaataa ta'a. Garaa kaasaan koleeraan amma bonaan jalqabe kuni ganna waan fiduuf deemu argaa jirra. Kanaaf wanni kun karoora guddaa gaafata. Bifa addaatiin itti yaaduu gaafata. Kun immoo humna biyyattiitiin hin furamu. Dulli amma godhamu guddaa ta'ullee bal'inni rakkoo kana akka naannootti jiru akka salphaatti kan furamu miti. Miiliyoonni 4 mootummaan jedhu san qofa yoo ta'e kunuyyuu salphaa miti. Maaliif naannoo kana keessatti uummata aanaalee godinaalee jimlaadhaan beela'an irratti xiyyeeffannaan godhamaa jira malee godinoota aanota hunda keessa rakkoon guddaan jiraachuu isaa yoo xiqqaate daa'imman hanqina nyaataatiin hospitaalota dhufanirraaf gabaasa achirraa waan hubannuufi wanni kun takkaayuu rakkoon isaa maalidha kan jedhu itti amanamuu barbaachisa. Lammaffaan miidhaan hagana kun ga'u kun yoo qaqqabu eessa turre siistamni keenya eessatti nu harkaa cabe. Boorani loon miliyoona 3 fixatee namni sadarkaa kana hoo ga'u siistamni keenya kan akkamitti hambisuu dadhabe. Maaliif yoo dhibeen siistamaa sun kan hin yaalamne ta'e amma bifa duulaatiin goonee Booranni gargaarameera jedhee namni hunduu torbee 2 booda ji'a 1 booda haala uummanni Booranaa keessa jiru hin yaadatu waan biyya kanaa hin beekna. Odoo bishaan baasna jedhanii pilaastikii fe'anii waan adda addaa godhanii maashinii achitti dhaabanii godinoota aanota hedduu keessatti kanaan dura wanni akkanaa godhamee hojiitti ni qabne waan ta'eef murtee addaa barbaada, siistama addaa barbaada, abbummaa barbaada, itti gaafatamummaallee barbaada waan ta'eef wanni akka cidhaatitti bifa duulaatiin godhamu kuni yeroo muraasaaf yoo fayyadillee rakkoon qixa jiruun ammallee rikoognaayizdii hin taane jenneet akka ogeessatitti ilaalla. Rakkoon kun lubbuu namaa irratti miidhaa inni qaqqabsiisaa jiru kuni rikoognaayizdii ta'ee godinaalee hunda irratti akkuma amala isaatiin irratti hojjetamuu qabaadha. Lammaffaan rakkoo artifishaalii sababa nageenyaatiif dhufee uummata keenya beelaaf dhibeedhaaf saaxilee humna mootummaan qabullee warra gammoojjiin miidhe kanarratti akka hin xiyyeeffanne godhee hojii dabalataa itti godhu kana furanii rakkoo nageenyaa kun karaa sirriidha jedhamuun furamee karaa mootummaanis qaamni kuwwanis wal dubbatanii furanii uummanni qotee haala qilleensa mijataa keessa jiraatee jiraachuu danda'u qe'ee qabeenya isaatti kan hin deebine yoo ta'e guyyaadhaa guyyaatti uummanni kan buqqa'u yoo ta'e guyyaadhaa guyyaatti akka amma arginu kana torbaanitti aanaaleen gandoonni dhibee koleeraatiin tuqaman dabalaa deemaa jiran dabalaa yoo kan deemu ta'e namni deeggarsa barbaadu bakki gammoojjiin jirallee qotee kan hin nyaanne yoo ta'e humni biyyattii dadhabaa deema. Kanaaf ammayyuu haala keessa jirutti deeggarsa idil addunyaa barbaachisa. Rakkoon kun baay'ee dheeraaf bal'aa waan ta'eef lammaffaan immoo rakkoon nageenyaa kuni furamuu qaba. Rakkoon nageenyaa bifa hedduun jira. Ani ogeessa siyaasaa miti garuu waraanni keessoo hin jira. Walitti bu'iinsi naannolee jidduutti uumamuun miidhaan qaqqabe guddaadha. Amma naannoo Gujii fi Sidaama jidduu kan jiru uummanni kumaatamaan buqqa'ee sababa walitti bu'iinsaati. Wantoonni suniin uummanni haala hammaataa keessa jira. Kana furuu barbaachisa. Rakkoo baay'ee bal'aa jiru kana yoo kan hin furre ta'e rakkoon fayyaa kiraayisiinsaa irra caalatti dabalaa waan deemuuf taa'amee qaama hunda hirmaachisee qixa rakkoon jiruun irratti amanamee karoorri bal'aan bahee imerjensii keerii kennuudhaan madditti wanni kun godhamuu qaba. Gama biraatiin immoo tajaajilli hanqina nyaataatiif godhamu kuni daa'imman irratti balaan qaqqabsiisaa jiru guddaadha. Maaltu mudachaa jira? Takka foormulaa milkiin akka F100 F75 jedhamu kun bifa gahaa ta'een kan hin jirre ta'uu isaati kan mirkaneeffanne. Lammaffaa ready to use therapeutic feed plumpinatiin geggeeffamu kuni lubbuu daa'immanii baraaruu keessatti hanqinni isa mudateera. Maaliif haadha ijoollee 4-5 beeloftee midhaan manaa hin qabnee fi daa'imni tokko hanqina nyaataa mudate isa yoo itti kennan haawwanni sangalansan ijoollee kaawwaniif qoodu jira. Gurguranii nyaata ittiin bituu jira. Daldala seeraan alaatiin oolu jira waan ta'eef faamilii seentardi ta'ee deeggarsi kan hin kennamne yoo ta'e buskuutii san daa'ima tokko asitti kennanii daa'imni kuwwan odoo argitu agabuu bulti jechuu waan hin taaneef ijoolleen yaalamanii carraa fayyuu isaanii baay'ee gadi buusa. So keessattuu hawaasa maatii daa'imni hanqina nyaataa qabu keessaa argame haati hanqina nyaataa qabdu bakka itti argamte xiyyeeffannoo addaatiin immoo daa'ima saniif qoricha nyaata bifa yaalaatiin kennamu san kennuudhaan madditti miseensa maatii manatti hafeef immoo ijoollee manatti hafaniif immoo nyaatni qixa saniin kan hin kennamne yoo ta'e tajaajilli kennamaa jiru bu'aa fidaan jiru ijoollee irratti balaan qaqqabaa jira. Kana arginee jira. Kun jijjiiramuu qabaa jennee ilaalla.
Lammaffaa irratti balaan inni guddaan amma dhufaa jiru pilaampinatis ta'ee nyaata kanneen biyyi gabaarraan bitamu dhaabbilee deeggartootatti fida. Dhaabbileen deeggartootaa kuni nama 50 qabaa kan hanqina nyaataa itti argame yoo jedhanii gabaasni dhufee Finfinnee ga'ee kan nama 50 sun yoo gadi dhufu warri immoo nama dabalataa 50 kan biraa arganiiti eeguu jecha. Kootaadhaan deemee achiin turu. Kanaaf walanqatee addaan kutanii torbee 2 torbee 3 addaan kutaniiti tajaajila kan argachaa jiran. Warri hanqina nyaataa jiddu galeessaa horatan almost akka dagatamanitti nu kan yaallu. Wanni kuni waan lubbuu waan ta'eef siistamni kun mootummaan itti xiyyeeffate warra nyaata kana seeraan ala guuranii gurguranii bakka hundatti argamee kana dhaabsisuu qaba. Lammaffaa faamilii seentardi godhee yaala kennuu qaba. Warra hanqina nyaataa jiddu galeessa qabanii yeroodhaan waan hin yaalleef daa'immanii fi haawwanni hanqina nyaataa cimaadhaan dhufan dabalaa jira waan ta'eef supplementary feeding sanii warra hanqina nyaataa jiddu galeessaa at least irratti argamesanii fi bifa cimina qabuun kennuu qabanii. Bishaan qulqulluun yoo kan hin dhiyaanne ta'e dhibeen daddarbaan akka koleeraa kun immoo bifa kanaan dabalee lubbuu namaallee dhabamsiisaa deema. Koleeraan silaa muudachuun qabu amma namoota gara 23 akkas kan ta'an akka lubbuun darbe gabaasni biiroon fayyaa kan argisiisu ji'oota darban kanneen keessatti kana caalaa babal'atee uummata keenya waan miidhuuf wanni kun karaa intigireetii ta'ee seektaraa fi qaama adda addaa walitti fideen yoo hojjetame balaa fiduu danda'u hanqisuu hin dandeenya. Yookiin immoo namoota du'uu daa'ima du'uu dhiisnetuma barri yoo darbee dandamanne irra jenne yoo bira dabree miidhaan qaqqabu akka maatiitti akka xiinsammuutitti guddaa ta'a waan ta'eef bifa duulaatiin kan jalqabame kuni gara karoora gadi fageenya qabutti jijjiiramuu qabaa jedheetiin yaada kenna. Tole Dooktar Balaayinee ulfaadhu yaada bal'aa nuuf kennitee fi egaan asumaan gara xumuraatti deemna. Sister Obse dhaamsa dhumarratti ogeessota fayyaafis haa ta'u hawaasa Oromoofis mootummaafis haa ta'u dhaamsa ati dhaamtu yoo jiraate gara xumuraatti deemaa jirra waan ta'eef asumarraan dhaamsa kennuuf dhaame. Galatoomii ani dhaamsi an qabu yoo jiraate uummata keessan bira dhaabadhaa amma waan dandeessaniini ogeessonni fayyaa ogummaa isaaniitiin lafa ogummaan isaaniitti barbaachisutti yeroo danda'ametti yoo karaa argatanii dhaqanii uummata isaanii tajaajilu biyya iddoo jiranitti iyyuu keessumaa iddoo rakkoon jiru iddoo uummati keenya rakkoof saaxilamee jirutti immoo wal bira dhaabannu anoo Oromoon amala wal deeggaruu wal jajjabeessuu wal bira dhaabachuu qabna. Isuma irratti dabalee Dr. Balaayinee fa'aa har'a kaanii yoo naannoo Baalee gammoojjii sana keessa deemanii tajaajila kennanii hakiimonni kan biraan immoo Finfinnee keessa ta'anii hojii kan hojjetan jiru. Hundumtuu wal duukaa deemuun irra hin jiru. Gaafa warri mishinii kanaaf iddoo tokko deemu gaafa deebi'an immoo gartuu kan biraan immoo akkuma kanatti yaade deemee uummata isaa bira dhaabatu uummata keessan bira dhaabadhaa warra ogummaa qabdan ogummaa keessaniin warri horii qabdan qabeenya keessaniin warri amantiitti cimoo immoo amantiin musliimaa amantiin kiristiyaanaa amantiin waaqeffataa amantii keessaniin waaqa sabeettanitti saba keessaniif iyyaa waaqayyoo saba keenyaaf akka nagaa kennu namoota deemee tajaajilu kennu kanaafis nagaadhaan lafa deemanii akka isaan hojjetanii deebi'anidha. Walii yaadaa, walii ho'aa, walii dhimmaa dhumaadha yaadii gorsiif yaadii an qabu yoo jiraate yoo abbaan iyyee ollaan namaa dirmataa jedha. Yoo Oromoon oliisaaf ka'ee waliin dirmanne saba kan biraadhaanii nu dirmadhaa jechuu hin dandeenyu. Walii keenyaaf dirmannu gargaarsi xinnoo hin qabu. Ani maa hin baasu jechuu hin dandeenyu. Gaafa si'asii addanaatii hojiidhaaf biyya dhufnu hakiimii duwwaa dhufamanii narsii duwwaa dhufamiti. Namoonni akkasumatti gargaaruuf dhufanii OR keessa dhaabatanii Dr. Balaayineen beeka kan qodaa sitti kennan jiru. Hojii isaanii min addanaa hojiin isaanii faayinaansii ta'uu danda'a waan kan biraa ta'uu danda'a garuu gargaarsi xinnoon qabu saba keessan waan dandeessaniin gargaaraan jedha galatoom. Hayyee ulfaadhu Dr. Balaayinaatis dhaamsati uummata Oromoodhaaf qabdu yoo jiraate ogeessota fayyaa kanneen biroof illee dhaamsati qabdu akkasumas qaamota garaagaraatiif asumarraan ergaa kennuuf dabarse. Hayyee galatoomi egaa ani ogeessota fayyaatiin yeroo akkana kana keessatti humna qabnuun qabeenya baay'ee hin qabnu hin beekama
waanuma qabnu sanitti fayyadamnee hojii tola ooltummaa irratti hirmaachuu, hawaasa keenya bira dhaabbachuu, lubbuu takkallee lamallee yoo baraarre rakkoon bal'aadhaa jennee duubatti dhiyeessuu osoo hin ta'in lubbuu nama tokkollee lamaallee sadiillee yoo baraarre hiikoo qaba. Ganda ganda jirrutti aanaa jirrutti godinaalee dhuma keessa jirru keessatti hawaasa keenya guyyaa boqonnaallee yoo ta'u sochoonee laallee yaada kenninee wal gargaarree wal gorsinee humna walitti godhannee uummata keenya haa gargaaruun jedha. Uummanni keenya uummanni Oromoodhaa yeroo hunda bifa kanaan itti fufuun hin danda'amu. Uummanni keenya quba waliin qabu. Uummanni keenya hanga gubbaadhaa waamichi mootummaa dhufee deeggarsa godhaa jedhamee waamichi godhamuu fi walittiin duuluu waliin deeggaru keessattuu hawaasni biyya keessaa aadaan kun jijjiiramuu qaba. Uummanni keenya waan har'a godhuu dandeenye kana waggaa har'aa maaf godhuu dadhabne Booranatti ji'a jaha har'aa maaliif marga fe'uu bishaan fe'uu dadhabne midhaan fe'uu maaf dadhabneet balaan kun hundi dhaqqabe jedhee of gaafachuu qaba. Ammallee Booranni biraa akka hin uumamne godinaalee rakkoo qaban kana hunda keessatti qoratee wal gaafatee caasa mootummaa waliin ta'ee uummata isaa beela keessaa baasuu qaba. Uummanni Oromoo beela keessaa baasuu fi hin danda'a jedheetiin hin amanan. Akka hin duune gochuu hin danda'a jedheetiin amana yeroo rakkoo muraasa kanaaf jechaadha. Wal gaafachuu wal iyyaafachuu dhabuun godinuma keessa jirruyyuu karaa ol quufa ta'ee karaa gadi beela ta'ee dargita. Amma reefsii kaaseera. Godinoonni baddaa qabu, badda daree qabu, gammoojjii qabu. Warri baddaaf warri badda daree haala gaarii keessa jiru. Warri gammoojjii immoo beela keessa jiru. Gaafa global malnutritioniin suni akka godinaatti gabaafamu sarveelansiin warra baddaa keessaallee warra badda daree keessaallee dhufee warra gammoojjii keessaa fudhatu parsantii isaa fuudhee xiqqeessetu godinaaleen kun beelan qabani kan jedhutti geessa jechaadha. Inni kun jijjiiramuu qaba. Gabaasni kun sadarkaa gandaatitti ta'uu qaba. Achi gaditti iyyuu ta'uu qaba. Uummanni keenya dagatamaa jira. Rakkoon isaa dhokataa jira. Kanammoo warri seektara fayyaa keessa hojjettan haala gabaasaa kana sadarkaa godinaatii fi aanaatitti gabaasuun kun rakkoo kana dhoksaa jira, maski godhaa jira waan ta'eef wanni kun geeddaramuu qaba. Beelli gammoojjummaan kan uumamni fide yoo ta'e illee rakkoo uummataa ifa baasanii fala itti barbaaduun immoo gaheedhuma hoggansaatii fi qaama maraa waan ta'eef rakkoon uummataa karaa hin dhokanneen karaa du'aatiin finneen uummanni karaa beekee addunyaan beekee ittiin hirmaatuun hojjetamuu qaba. Amma kan jalqabame kun waanuma tokko ta'ee odoo jiru ammallee nu deemnee gandoota keessatti kan arginu qixa gahaa ta'een rakkoon uummataa kun ifatti beekamee tarkaanfiin irratti fudhatamaa waan hin jirreef rakkoo uummataa irra ciisuu hin qabnu. Wal mari'annee waan qabnuun uummata keenya du'aatii irraa baraaruu qabna. Wal bira dhaabbachuu qabna. Jedheetiin ani waamsa dabarsaa maaliif nu akka ogeessatitti lubbuun fayyuu danda'u tokkollee sababa yaala dhabeef yookiin yaalli bira hin qaqqabneef odeeffannoo hin qabneef namni du'uu hin qabaatu. Asirratti uummanni keenya hundi waan qabuuf kan biyya keessaallee kan biyya alaallee humna isaatiin advokasiidhaan uummata keenya bira dhaabbachuu qaba. Dhaabbachuun immoo akka aadaa keenya sanitti duula torbaan tokko ta'ee fiffiigamee uummanni sun dagatamuu hin qabu. Akka uummata yeroo san Somaaliirraa buqqa'etti duulli godhamee manni ijaaramee qorqorrootti uummanni naqamee namni biraa galee uummanni beelaan rakkoodhaaf saaxilame sanitti akka gammoojjii keessatti dagatamee hafe sanitti ta'uu hin qabu. Oromoon qixa tokkoon ilaalee maalirra jira jedhee wal iyyaafatee wal deeggaree rakkoo kana barabara boo'icha barabara kana keessaa of baasuu qaba. Gama nageenyaatiin immoo hayyuun Oromoo warri siyaasa keessa jiran, warri mootummaa keessa jiran, warri mootummaa morman, warri mootummaan lolan bara akkanatti beelli gammoojjummaan dhufee uummata keenya saaxile kana komii ofii liqimsanii bulfatanii marii godhanii rakkoo uummata keenyaa odoo furanii rakkoo kana karaa guddaadhaan salphisuu hin danda'a. Haala ammaa kanaan morkaan walitti deemna yoo ta'e uummata keenya irratti balaa hamaa qaqqabsiisan jedha. Galatoo. Hayyee yeroo keessan akkasittiin aarsaa gootanii nuuf argamu keessaniif guddaa galatoomaan isiniin jedha. Egaa wantoota baay'ee isiniyyuu erga baay'ee nu dhaamtaniittu keessumaayyuu gargaarsi uummata kanaaf taasifamaa jiru inni amma godhamaa jiru kun qofaan ga'aa akka hin taane beekamaadha. Maaliif wantootni amma uummanni deeggaraa jiru kun yeroo muraasaaf isaan gargaaruu danda'a. Garuu itti fufiinsaan dhimma kanatti furmaata kennuudhaaf mootummaanis irratti hojjechuu qaba, uummannis irratti hojjechuu qaba. Keessumaayyuu abbootiin qabeenyaa namoonni dhaabbata garaagaraa keessa jirtan isa kanarratti tumsa taasisuun
dirqama lammummaatu nurra jira. Keessumaayyuu uummanni mootummaan kallattii garaagaraatiin furmaata waaraa irratti xiyyeeffachuudha kan nuti qabnu. Booranaaf bishaan akka ba'u lafa keessaatii bishaan akkuma ammaa dhaabbanni gold akkuma jalqabee jechuudha kan akkuma waadaa seenee bishaan bakkeewwan garaagaraatti baasuudhaan uummata kanaaf immoo yeroo dheeraadhaaf wanta isaan tajaajiluu danda'uun isaan bira dhaabbachuun akkuma amma Dr. Balaayineen faa dubbatan hoy jedhamee yeroo muraasaaf ji'a tokkoof yookiin torban muraasaaf iyyamee kan biraa deebi'amee ajandaa kan biraatti deebi'amu yoo ta'e uummanni kun boris rakkina kana wal fakkaatu keessa kan jiraatu ta'a jechuudha. Kanaan dura immoo yeroo dheeraadhaaf argaa turre yeroo uummanni buqqaa turre akkuma amma dubbatamaa ture yeroo muraasaaf hin iyyamaa hin deeggaramaa sabooddaa uummanni sun namni garagalee ilaalu hin jiru. Amma uummata Wallaggaa yeroo darbee warra faanudhaan buqqaan namni isaan garagalee isaan ilaalaa jiru hin jiru. Yeroo muraasaaf namni waa'ee isaanii dubbachaa ture malee jechuudha. Kanaaf al tokko duwwaa gargaarree bira deebi'uutu hin ta'in uummanni kun maal keessa jira jennee deddeebinee akka itti yaannu gamanumaan abbaltiin isiniif kenna namoota dhaabbata hundumaatiif iyyuu uummata Oromoo hundumaatiif iyyuu. Egaan galgala kanaan affeerraa keenya kabajanii argamtanii akkasittiin yaada gaarii waan nuuf dhiyeessitaniif Sister Obsee Luboo akkasumas Dr. Balaayinee Lataa guddaan isin galateeffadha. Galatoomaa. Fayyaa ta'a. Galatoomaa isinis ulfaadha. Egaan daawwattoota keenya qophiin addaa guyyaa har'aatiif dhimmoota fayyaa balaa uumamee wajjin wal qabatee kan nuti taasisne kanaan gammaatti daawwattan ture. Keessummoota keenya guyyaa har'aa Sister Obsee Luboo fi Dr. Balaayinee Lataa guddaan galateeffadha. Qophicha qopheessuun kan isin waliin ture aan baay'isaa turaati. Ogeessi kaameeraa keenya Araaraa Alamaayyuus na waliin ture. Qophii addaa kan biraadhaan hanga wal agarruutti turtii gaarii. Ashamaa kam jirtu Horni Miidiyaan odeeffannoo fi sagantaalee garaagaraa qabatee isinii dhiyaachuuf qophii hundumaa xumuree jiru. Horni Miidiyaan yeroo gabaabaa gidduutti tamsaasa idileessaa kana jechuunis qophiilee waqtaawaa fi sagantaalee garaagaraa akkasumallee qophii gaggaarii fi bashannansiisoo kan ta'an qabatee isiniif dhiyaachaa waan jiruuf haala waqtiilee irratti hundaa'uudhaan dhimmoota xiinxalaa siyaasa dinagdee uummata Oromoo fi baha Afrikaa akkasumas dhimmoota hawaasummaa fi dinagdee garaagaraa irratti odeeffannoo waqtaawaa fi sagantaalee garaagaraa qabatee isiniif dhiyaachaa jira. Kanaafuu fuula Facebook keenya like, follow, share gochuudhaan YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun odeeffannoowwan garaagaraa yeroo yerootti nu isin biraan geenyu akka hordoftan gamanumaan kabajaan isin affeerra. hordofaa. Horni Miidiyaan yeroo hundumaa filannoo keessan haa ta'u.